Hello, how are you students? How are you? This is Geo Lesson 17 Tube, Geography Grade 12 Unit 1, Major Geological Processes Associated with Plate Tectonics. Akkam jirtu barattoota, nagaa keessanii barattoota, qophii keessan barnoota bara 2017 jalqabdanii jirtu. Bara darbe bara barnoota 2016tti barattoonni qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatan Geo Lesson 17 Tube irraa baay'ee akka gargaaramaa turan viidiyoowwan Geo Lesson 17 Tubein hojjetee gadhiisaa ture. Qormaata barichaa barattoonni qoraman wal cina qabuudhaan qooda milkoomina barattootaa keessatti bahatee ilaaluudhaa fi mirkaneeffachuun ni danda'ama. Marree isinis barnoota keessan bara 2017 keessatti milkoominaan akka dabartaniidhaaf Geo Lesson 17 Tube subscribe gochuun miseensa Geo Lesson 17 Tube taatanii waliin akka qayyabattanii fi share, like, comment gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'uudhaaf qooda guddaa akka qabaattan. Chapter 1.11 The Continental Drift Theories. Introduction. Before going to discuss about the continental drift theories, it's better to introduce geology. Geology is a science that studies the structure and origin of the earth in relation to its rock. It studies about geological processes. 1.1 The Continental Drift Theory. Our planet, Earth, is a home for all living things in general and human beings in a particular. Lafti iddoo jireenya lubbuu qabeeyyiiwwan hundaa fi ilma namaa taate kun sochii keessa lafaatiin ta'uu fi irra lafaatiin ta'uu irraa kan ka'e lubbuu qabeeyyiiwwan hedduu fi ilma namaa irratti dhiibbaa yeroo agarsiistu argina. Sababoonni sochiiwwan keessa lafaadhaan sochii akka isheen taasistu taasisan uumamaan earthquake, hollannaa lafaa, volkaanizim, dhohiinsa volkaanoo, fooltingii fi foldingii yookiin caccabuu fi babbaqaquu dhagaalee irraa kan ka'e lafti akka sochootu taasisaa jechuudha. The earth becomes being in a constant motion due to the internal and external forces. These forces affects the living of human beings. The location of these forces is frequently associated with plate boundaries, where plates are diverged or converge as well as transverse. Knowledge of the earth's movement and the forces that work behind is therefore highly desirable so as to predict the ground motion and also the forces like earthquakes and volcanism. Such knowledge would enable humanity to minimize the damage for moderate forces and to avoid total collapse during the occurrence of these forces. Waa'ee geological processii fi continental drift theory barachuu barbaachise yoo jenne sababni inni guddaan ilmi namaa naannoo keessa jiraatu balaa uumamaatiin irra lafaarraas ta'e keessa lafaarraa jireenya isaarra balaa geessisuu danda'an durse balaa dhufu jalaatii ooluudhaaf waa'ee adeemsa ji'oolojii qayyabachuun isa barbaachisa. Adeemsa ji'oolojii barachuun balaa fi gaaga'ama sosochii qaama lafaa keessaa fi irra lafaarraa ka'aniin kanneen akka sigigaachoo lafaa, dhohiinsa volkaanoo, babbaqaquu lafaa, hollannaa lafaatiin wal qabatee qaama namaar, lubbuu namaar qabeenya irra ga'uu danda'u jalaa ooluudhaaf kan nu fayyadu ta'ee waan argameedhaaf. It is very important to remember the geological history of Ethiopia and the formation of the earth's continents. Walumaa galatti waa'ee seenaa ji'oolojii Itoophiyaa fi haala uumama lafaa akkasumas ardiilee hubachuu fi yaadachuun barbaachisaadha. The continental drift theory was first developed by the scientist Alfred Wegener in 1912. The theory suggests that the present continents were formed from a single huge landmass which is known as Pangaea. Seenaan haala sochii ardiilee kan inni ibsame bara 1912tti saayintistii Alfred Wegener jedhamuuni. Theoriin kun kan inni lafa kaa'u ardiileen har'a iddoo torbatti qoqqoodaman kun dursa lafa tokko ta'anii walitti hidhamanii wal qabatanii Pangaea yookiin the entire earth jedhamuudhaan iddoo tokkotti kan turanii jedhee ibsaa jechuudha. Keessattuu bara kaarbooniifaras yookiin miiliyoona 350 dura jechuudha. Pangaeaan naannoo hemisfeera kibbaa keessatti kan argamu ture jedheetu Alfred Wegener ibsa. Pangaea was broken into the Laurasia and also the Gondwana land in the Mesozoic era of Triassic period. Pangaeaan lafti guddaan wal qabatee ture kun bara Mesozoikii Triassic jedhamu keessa iddoo lamatti Laurasia fi Gondwana land ardii kaabaa fi ardii kibbaatti qoodame jechuudha. The northern part of Pangaea is known as Laurasia. Ardiin Pangaea inni gara kaabaatti argamu har'a ardiilee kaaba Ameerikaa, Eeshiyaa, Yuroop fi kanaaf kan kana fakkaatan of jalatti qabatee kan argamu Laurasia jedhamee moggaafame. Qaamni Pangaea ardiin lammataa kibba irratti argamu immoo southern part of Pangaea. Inni kun Gondwana land jedhama. Gondwana landiin ardiilee kanneen akka Afrikaa, Ameerikaa kibbaa, Arabiyaa Peninsula, Antarktikaa, Indiyaa akkasumas
Austraaliyaa of jalatti qabataa jechuudha. Gaaffii shaakalaa exercise 1. The science which studies about the structure and origin of the earth by examination of its rocks is called blank. Question number 2. List the continents categorized to the Gondwana land and Laurasia. Question number 3. During which geological era was the Punjab broken into two? Barattoota. Haga ammaatti kan ibsine keessaa gaaffiiwwan bu'uuraa isin beekuu fi adda baafachuu qabdan sadan kana koomentii jalatti akkanaaf ibsitan hojii manaa isiniif haa ta'u barumsa keenya aanutti fufna. Egaa ardiin har'a iddoo torbatti qoodamee ardii kaaba Ameerikaa, kibba Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa, Afrikaa, Antaarkitikaa jennee lakkoofnu kun osoo iddoo torbatti hin qoodamiin iddoo tokkotti Paanjiyaa jedhamee akka waamamu ibsinee turre. Barattoota, ragaawwan ardiiwwan kun iddoo tokkotti waliin hidhamanii turuu isaanii nu agarsiisan maal isaan? What are the geological evidences of continental drift theories? 1. The coastline similarity. Walfakkeenya sararoota ardiileen walirraa qaban. Coastlines. Fakkeenyaaf sarara fiixee baha kibba Ameerikaa fi lixa Afrikaa. The similarity of West African and also the eastern coastline of South America. Lixa Afrikaa fi baha Ameerikaa kibbaa kan walirraa citanii fakkaatu. Rock type. Gosa dhagaalee. Gosni dhagaalee ardii Ameerikaa kibbaa keessa jiranii fi ardii Afrikaa keessa jiran, keessattuu Afrikaa kibbaa keessa jiran wal fakkaatu. The rock and external forms of Western Africa and Southern America. Dhagaaleen baha Ameerikaa kibbaa fi lixa Afrikaa wal fakkeenya qabaachuu. Rocks have similar ages. Umurii dhagaalee ardiilee tokkoo fi ardiilee biroo keessa jiran. Gaarreen ardiiwwan biroo keessa jiranii fi ardiiwwan biraa keessa jiran wal fakkaachuun ragaadha jechuudha. Chaanalii keessan GeoLesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. GeoLesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobenyachuu amasagganaalla. GeoLesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu.